Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya har'a qophii dirree bashannanaa qophii nama bohaarsuuf nama bashannansiisu akkasumas qophii afaan Oromoo haartii hogbaruun hol qabatu qabannee isinii dhiyaanneera. Maarree ani kan isinii wajjin turu Habaaboo Yoosef gama ogummaa kaameraan Dabalaa Tolasaa gamanumaan gara qophii keenyaatti deemnaa hamma dhumaatti nu waliin tura. Wala barru maqaan keessan? Ani maqaan kun Nuurii Muusaa jedhama. Maqaan koo Dassaaleny Saffaan jedhama. Taamiraatan jedhama. Ayyaantuun jedhama. Muhammadin jedhama. Muhammad Ahmedin jedhama. Saaraan jedhama. Masiin jedhama. Kuwaliin jedhama. Har'a gaaffii koo jalqabaadhaani abbaan gadaa kan mataatti godhatu maal jedhama? Maalirraa hojjetaman? Yaala. Abbaan gadaa kan mataatti hidhatu maal jedhama? Maalirraa hojjetama? Kan inni mataa gidduutti godhatu jechuudha. Kun isa harkatti godhamu godhatamu jechuudha. Maal jedhaman? Maalirraa hojjetama? kan biraan kan biraan Abbaan gadaa kan mataatti hidhatu maal jedhama? Maalirraa hojjetama? Kan hidhatu immoo hundumadha. Hunda miti. Bokkuu. Bokkuu. Kallacha. Ishi kallachadha. Ishi argatteetta. Kan hundumtuu hidhachuu danda'u? Hin danda'u. Abbaa gadaa qofa. Kallachi mukarraa hojjetama. Yaali. Gaanfa horii. Yaali. Yaadammas. Abbaan gadaa kan mataatti godhatu maal jedhama? Maalirraa hojjetama? Mukarraa hojjetama garuu maqaa isaan beeku naa darbu. Irraa miti yaala. Hin beeku naa darbu. Gaaffii bira. Yaala carraa tokko. Mukarraa hojjetama miti. Kan mataatti gootu. Buqqee. Buqqee. Yaala buqqee miti. Ayyoo ishee dhagaa. Dhagaarraa. Kan abbaa gadaa namni hundaa kaachuu hin danda'a. Fooxaadha moo? Ka adii sana. Naa darbu akka hin dandeenye hin beeku. Gaaffii koo jalqabaani abbaan gadaa kan mataatti hidhatu maal jedhama? Maalirraa hojjetama? Kan adda irratti hidhatu maal jedhama? Maalirraa hojjetama? Carqii. Carqii. Koo miti yaali. Yaali. Bokkaa. Bokkuu miti bokkuu jechuun fette bokkuu miti. Anu kan beeku. Yaali carraa tokko si kenna. Abbaan gadaan kan mataatti godhatu maal jedhama? Maalirraa hojjetaman? Aadaa isaa ibsachuuf gadaatti godhatu. Maal jedhama abbaan gadaa kan mataatti godhatu? Abbaan gadaa moo? Abbaan gadaa abbaa biyyaa abbaa aadaa isaa calaqqisiisuuf gaa. Obbortaa jedhama. Obbortaa miti yaali. Obbortaa miti. Hin beeku gaa. Hin beeku. Yaali carraa tokko si kenna yaali. Abbaan gadaan inni mataatti godhatu ani akka aadaatti kobbortaa nama guddaa abbaa gadaa jedhama akka ni beekutti. Kobbortaanii garuu mataatti godhatamu? Mataatti godhatamaa jiran jedhee sitti maaranii. An abbaa gadaa mataatti godhatu maal jedhama? Maalirraa hojjetama? Waan raajjessu garuu maal jedhama kan abbaan gadaa mataatti godhatu? Gonfoo miti. Kan mataatti godhatu abbaan gadaa maqaa qabaa maalirraa hojjetama? hin dandeenye ifama. Yaali carraa tokko. Hin dandeenye. Gaaffii koo lammaffaadhaani ilmoon harree maal jedhamti? Ilmoon harree maal jedhamti?
Ilmoon harree maal jedhama? Harree xiqqoo. Miti yaali ammasii yaali carraa tokko si kenna. Hin barre dhugaa. Ishi ilmoon qamalee hoo? Weenni. Ilmoon qamalee? Weenni. Weenni miti yaali. Yaali weenni miti. Weenniidha. Weenni miti ilmoon qamalee. Gaaffii koo lammaffaatti hin ce'a. Ilmoon xaddee maal jedhamti? Ilmoon xaddee xajjeema jedhamti. Miti yaali. Yaali. Ilmoon xaddeema jedhamti gaan hin beeku gaa. Tokko si kenna yaali. Carraa kana caala maal naa laatta? Ilmoon qamalee maal jedhamti? Ilmoon qamalee ma jedhamtu? Ilmoon qamalee mucaa jedhamti. Hin arganne yaali. Qamalee mucaan ishee qamalee jedhamti gaa. Ishi gaaffii koo lammaffaadhaani ilmoon harree maal jedhamti? Walincillaa. Miti haala afaan Oromoon. Afaan Oromoon baratiin hin hafe kanaaf hin beeku. Yaala asirraa tokko si. Walincillaa jechuun Amaariffaatti. Ilmoon xaddee maal jedhamti? Mucaa xaddee jedhamti. Miti yaala. Ilmoon harree maal jedhamti? Ilmoon harree Maal jedhamti? harree kurru kurru Yaali gaaffii kana. hin beeku. Nadar. Fiikoo lammaffaatti hin ce'a. Ilmoon harree maal jedhamti? Ilmoon harree Maal jedhamti? qurrinca. Ilmoon harree maal jedhamti? Yaala. Shukkee. Ilmoon xaddee ilmoon xaddee ilmoon xaddee ilmoon xaddee maal jedhamti? Hin beeku. Hin beeku. Ilmoon harree maal jedhamti? Qurrincaadha. Inko ilmoo harree. Ilmoo harree. Yaadime ilmoon harree maal jedhamti? Ilmoon harree maal qurrincaa hin beeku na. Ilmoon xaddee. Ilmoo xaddees waa hiyyantu dhagee hin beeku. Yaalisti dhageessi beektu? Dhageen ture garuu na irraa fadhe. Dhageera garuu na irraa fadhe. Maal siin jedhadha? Akka dhageessi. Naannoof lemmayyuu. Ishi gaaffii koo sadaffaadhaani footoo kana isinitti agarsiisa. Footoon kun eenyudha? Hojiin isaa maaliin beekama? Garuu footoo biraa naa jiru. Artistoota keessa. Kanuma qaban. Footoo kana sitti agarsiisa. Hojii isaadhaa fi abbaa isaa natti himtanii jechuudha. Eenyu jedhama? Hojiin isaa hoo? hin beeku. Yaali. Jeneraal Taaddasaa Birruuti. Taaddasaa Birruuti. Taaddasaa Birruu. Gaazexeessaa OBN hin beeku. Yaali. Kitaabota akka godaanisa jedhamu barreesseera. Hin barre. Baruu hin dandeenya. Darbe. Gaaffii koo sadaffaattan darbaa. Footoo kana ilaaltee hojii isaadhaa fi waan inni hojjetuu fi maqaa isaa natti himtaan hojii isaa Dabalaa. Miti dabalaa miti hojii isaa maalidha maqaan isaa Barreessaa kitaaba. maal barreesse? Kitaaba afaan Oromoo. Godaannisa barreesseera. Baay'ee barreesse. Sabboonaa jedhama.
Abdii Aagaa natti fakkaate Abdii Aagaa. Abdii Aagaa. Akkasuma aartii Oromoo keessatti gahee guddaa nama qabudha eenyu jedhama? Jireenya ayyaanaa natti fakkaate. Jireenya ayyaanaa miti. Gaaffii gosa sadaffaadhaan footoo laaltaniiti hojii isaadhaa fi abbaa maqaa isaa natti himtu jechuudha. Eenyu maal hojjetaa? Hojiin isaa maalodha? Maaliif? Yaalaasti. Gaazexeessaa dhalleedha. VOA irraati nama hojii guddaa hojjechaa turedha. Ishi argisiisime. Godaannisa kitaaba jedhamu barreesseera. Akkasumallee kitaabota baay'ee barreesse. Nama kitaaba godaannisa barreesse beeku. Ani beeku. Footoo kana jechuudha. Aartii Oromoo keessaa nama gahee guddaa qabudha. Nama gaazexeessaa akkasumallee VOA irraa nama hojjechaa turedha. Akkasuma aartii Oromoo keessaa nama gahee guddaa qabudha. Eenyu jedhama? Hojiin isaa Deeninaa Faaraadha. Ishi barreessaadha. Kitaabota inni barreesse keessaa yookaan maqaa isaa? Naannoo namichi cimtu naannoo toora sana namatti deemaa ture. Gaaffii kodhumaadhaaf walii galaadhaani biyyoota Afrikaa bittaa warra faranjii jalan gallee biyyoota meeqadha isaanis eenyu faadha? Lama. Eenyu faadha isaan? Itoophiyaa. Ameerikaa. Ameerikaan Afrikaa keessatti argamti? Gambeellaa. Gambeellaa miti. Itoophiyaan sirriidha garuu yaada. Yaadu carraa tokko si kennaa yaada. Ishee waan hojii turteef galatoo. Gaaffii koo walii galaatti hin darbaa. Biyyoota Afrikaa keessaati bitaa warra hadii jala hin galle biyyoota meeqadha isaanis eenyu faadha? Biyyoota 34. Bitaa warra hadii jala hin galleemu. Warra adii jala hin galleette? Kan hin bitamne. Kan hin bitamne biyyoota 4dha. 4 eenyu fa'i? Afaan isaanii moo Afrikaa keessaadha? 4 miti garuu eenyu reettee yaadda? Akkam beekutti 4umatti hin beeka gaani. Isaan eenyu? Isaan Afrikota keessa Afrikotuma dhagaa biyya maqaan qaban? Shoota nu dabalatee jaara. Kun hin bitamne. Ishi waan na wajjin turteef galatoo. Muuziqaa afaan Oromoo beektu keessaa tokko nu jedhu. Muuziqaan beeku manzuumaan beeka. Suma jedhi manzuuma. Yaa Rabbi yaa Allah sitti irkoo kooti abdii keen deemaara na laaffisiati namni sitti irkatee yallee hin deebi'u. Yaa gooftaa olaanaa Muusaa mo'achiiste anirraa maskitee nu guuti yaada koo yaa jala zamati yaa Rabbi izzati. Eshi galatoo. Bittaa warra faranjootaa jalan gallee biyyoota meeqadha isaanis eenyu faadha? Tokko Itoophiyaa. Lammaffaan Israa'el. Israa'el miti yaali? Biyya meeqa garuu? Biyya sadii. Sadii miti? Tokko Itoophiyaa ta'uu ishee duwwaa beekan. Yaali kan biraas? Hin beeku kan biraa. Na darba. Gaaffii koo walii galaatti hin darbaa gaaffii koo dhumaati jechuudha. Biyyoota Afrikaa keessaati biyyi bittaa warra hadii jalan gallee biyyoota meeqadha isaanis eenyu faadha? Biyyoota Afrikaa bittaa warra hadii jalan gallee biyyoota meeqadha isaanis eenyu faadha? Tamni Afrikaa keessaati bittaa isaanii jala kan hin galle biyyoota meeqadha isaanis eenyu faadha? Oromiyaan jedhu. Yaala. Beekwaan. Gaaffii koo arfaffaaf sadhumaadhaani biyyoota Afrikaa keessaati kan bittaa warra hadii jala hin galle biyyoota meeqadha isaanis eenyu faadha? Kan bittaa warra hadii jala kolonii warra hadii jala hin galle biyyoota meeqadha isaanis maal faadha?
Yaadimesti biyyoota Afrikaa keessaatii kan bittaa warra adii jedhan gallee eenyu faadha? Biyyoota meeqadha isaanis? Walumsaatu waan naannoo isheen beekne. Yaadi callaa tokko si kennaati. Hin beekne. Isin darbisa. Wallee afaan Oromoo beektu keessaatii tokko nu jedhi kan beektu kamiyyuu haa ta'u. Taamiraat Tolasaati. Mafteenyaan qajeeluree yallaatti koo barreeftu yeroo jenneen geenyeree hidhannee na leelluree yaa simbirroo maanuftu simbirroo koo naanuftu yeroo jenneen geenyeree. Ani hojii turtee guddaa galatoome. Biyyoota Afrikaa keessaatii kan bittaa warra adii jalan gallee biyyoota meeqadha eenyu faadha? Kan bittaa warra adii jalan galle kan kolonii jalan galle. Isaanillee hin beeku garuu keessaa tokko Eertiraa. Eertiraa miti? Keeniyaa. Keeniyaas miti? Morokoo. Morokoo miti? Sabaa tokko sini kenna yaada. Sudaan. Sudaan miti? Ishii sirba afaan Oromoo beektan keessaa tokko naayidha. Sirba Haacaaluu Hundeessaa. Osoo sodaatee baranaa qalbii kooti dhibee gamaan jaalladhe sanyii mootii. Fite. Galatoomaa waan wajjin turtani. Qophii keenya har'aanii namoota baay'ee gaafannee itti bohaartanitti itti bashannantanitti enne yaanna har'a qophii keenya gaafachaa turre keessaati gaaffii koo tokkoffaadhaanii abbaan gadaa kan mataatti godhatu maal jedhama maalirraa hojjetama jedheen gaafadhee ture innis kallachaa ilka harbaa fi sibiilarraa kan hojjetamudha kan abbaan gadaa mataatti godhatu akkasuma namooti baay'eellee gaggaafannee inni kaan argachaa ture warri kaan dhabaa turanii Tiwara akka turtan abdii qabna. Akkasumallee gaaffii koo lammaffaadhaanii hilmoolee gaafadheen ture tokkoffaa irratti hilmoon harree maal jedhamti jedheen gaafadhee ture hilmoon harree akkasuma bukuriidha. Hilmoon qamalee maal jedhamti jedheen gaafadhee ture akkasumallee namooti baay'ee argachaa turanii dhabaa turanii cannoo jedhamti. Hilmoon xaddee maal jedhamti jedhee gaafadheen ture akkasumallee hilmoon xaddee xubbii jedhamti akkasuma gaaffii koo dhumaanillee hilmoon saawaa maal jedhamti jedhee gaafadheen ture hilmoon saawaa waatii jedhamti namooti baay'een argachaa turanii namooti baay'een dhabaa turanii akkasitti waartan abdii guutuu qabna. Gaaffii koo sadaffaadhaanii barreessaa afaan Oromoo akkasumallee gaazexeessaa nama biyoo irraa waggaa baay'ee hojjete gaafachaan ture innis dhaabaa wayyeessaadha barreessaa dhaabaa wayyeessaadha kitaabota akka kitaabonni barreesse keessaa kan akka godaannisa gurraacha habbayya kan jedhu kan baay'ee barreesseera gaaffii koo sadaffaa kana gaafadheen ture namooti baay'ee naa deebisaniiru akkuma kana kan naan deebifne namooti baay'een illee yaalaa turanii gaaffii koo arfaffaadhaanii biyyoota Afrikaa keessaatii kan bittaa warra adii jalan gallee biyyoota meeqadha jedheen gaafadhee ture namooti baay'een argachaa turanii akkasumallee kan dhaban jiru biyyoota Afrikaa kan bittaa warra adii jalan gallee lamadha isaanis Itoophiyaa fi Laabeeriyaadha kan hin garboomne kan bittaa warra adiif hin bitamne jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya har'a qophii isin bohaarsu isin bashannansiisu isinii qabadhee dhiyaadhee akkasuma namoota gaafadhee namooti deebisaa turanii dhabaa turanii qophii koo asumaan hin goolabaa amma torbeetti nagaan tura.